Mucaa darasaa Ibraahim Abdallaa dabalatee hanga sa'aatii kanaatti lubbuun namoota 30 takka balaa konkolaataatiin arrabbaroodaatti dabartee jirti. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Namni kun hundi isaanii ni galla jedhaniiti malee har'aan tana beellamni qaaxaroon guyyaan du'a keenyaa gahe jedhanii namoota yaadee miti beeki. Obboleeyyan hedduutu har'aan tana hospitaalatti argama. Hospitaala Hiwoot Faanaa magaalaa Hararitti kanneen wallaanamaa jiran hedduudha. Kan namoonni biran jirre maatiin biran jirre kan miidhamee miidhaa guddaa keessa jiru hedduutu jira. Mucaan amma argaa jirtan kun Zubeerii Abdiishaa jedhama. Abbaa baajaajii goommaa 3 yommuu ta'u jiruu fi jireenya isaa jijjiiruuf jecha kaarramillee fi baroodaa jidduu deddeebi'eetuma hojjetam. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti har'a naannawa sa'aa 6 kana kaarramillee irraa baajaajiidhaan nama fe'ee gara baroodaatti osoo deemaa jiru akkuma baroodaa seeneen akkaa fi akka maletti lubbuun isaa qaxara cabdee karaa sanirratti baateem. Yeroo balaan kun uumamu inni akka carraa ta'ee achi tureem. Balaan kunis isa mudate jechuudha. Achi lubbuun isaa gara fuula Rabbii godaanteem. Balaan har'a baroodaatti mudateem qaxara kana hedduudha karaatti hambise. Meeqaatamtuu har'aan tana qalbii cabee maatiin isaanii galgalli har'aan tanaa kun isaaniif gaddaa fi haguuggii fi ukkaamama tahee jira. Yaa Rabbi darasootaa fi namoota muslimaa kanachi keessa jiran hunda jannataan gammachiisiim. Zubeerii fi Ibraahim Abdallaa Rabbiin jannata isin haa badhaasu. Obboleessa keenya kan obboleessa Zubeerii kan ta'e Anwaar Taajuu dabalatee maatii fi aalii isaa hundaafuu jajjabina hawwinam. Yaa Rabbi rahmata keetti dhangalaasi. Allahumma ighfir lahum.